Kun qophii awwisha miltantii biraa kan isiniif darbu egaa qophii awwisha warraa keessatti keessummaa jabaa qabadhee isiniif dhufee jira. Keessummaan kunillee nama isin jaalatan, nama isin dinqisiifattanii, innilleen obboleessa keenya kabajamaa aartistii islaamaa beekamaa Munashid Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaati. Egaa Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa wajjin turtii gabaabduu goonu kana keessatti nashidaa haaraa baranaatiinis wal qabsiisnee waan tokko ni kaafnaa. Kun qophii awwishoo qophii bohaartiiti. Gaaffiiwwan bohaartii tokko illee haasaa wajji ka turru ta'a jechuudha. Egaa keessummeessaa kan isin wajjin turu an obboleessa keessan Awwii Kadiirii ogeessi kaameraa Jibriil Isaanuu to'ataa jira. Isinillee bakka jirtan marittu qophii teenya tana hordofaa yeroo gaarii akka nu wajjin dabarsitan abdii qabna. Gara Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaatitti isin dabarsa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Duraan dursee qophii awwishoo keessatti keessummaa taatee yeroo waan naa kenniteef hedduu si galateeffadha. Baay'ee bizii waan taateef. Okay, ulfaadha. Egaa qophii tiyya tana keessatti gaaffiiwwan bohaartiitii tokko keessa waan buusuu fi na ofalchisiin jedha. Marhaba. Dursee gaa salaamtaa harkaallee waliin jenne afaan qofaan salaamtaa jenne akka duraasanii miti. Sababni illee gaa jidduu kana akkuma addunyaa jidduu wanni yaaddisaa ta'e ni jira. Koronaa vaayirasii jedhanii of eeggannoo isaa akka jabi. Mee akkami of eeggannoo isaa maal fakkaata? Yaaddisaaf gammachiisaa lachuu qaba. Tokko dhibeen dhufe tokko hawaasa addunyaa kana hundatti dhufa. Yaaddisaadha. Hawaasa hunda waan walitti fuudhuuf. Qajeelaaf jallataan filatu. Dhiiraa dubartiin filatu. Nama gaariif nama hamaan filatu. Nama hattuudhaaf dureessan filatu. Walumatti fuudha. Gingilchaan Rabbii jira garuu. Gammachiisaan isaa immoo waraanatu dhaabate. Warri dhihataanii bahaadhaanu nikuleeriin jiraa vaayirasiin argu. Dhaadannoo baay'ate. Maal? Nikuleeriin jiraa vaayirasiin argu. Itti dhugaasanuus hin dhawu abbaa dha'uu siin qabu yoo of dha'u ta'e malee. Isuma keessaa dallaa cabsitee leexee ol galtee qabdii abbaa barbaadde. Maaliif jennaan waraana rahmaani waraana rabbiiti waan ta'eef gammachiisaan isaa yeroo ammaa kana keessaa meeshaa dhihaatiin dhahamaa jirra malee harka warra dhihaatiin dhahamaa hin jirre. Meeshaa jiraatiin dhahamaa jirra harka keenyaan wal dhoofna leetuma dhoofne malee meeshaa warra dhihaatiin dhahamaa hin jirru. Kanaaf qabbanaa'ee Sooriyaan ijoolleen Sooriyaa daa'imni awurooppilaanii gurguddaa hirribarraa nama kakaasu mana diigu. Yeroo inni dhufee dabarfatu manni xiqqeessoo gadi fagaatiin ijaaramne hin diigama. Sagaleen isaa jabaan. Ijoolleen daa'imni akka itti raftu dhabde bakakkaa sanarraa dhumti lafatti. Bakakkaa iyyus. Iyyi sun osoo dhufee as hin gahin halaalaa iyyuu jalqaba yeroo inni achi iyyuu daa'ima asii onnee dhaaba. Waraana biyya tokkooti yeroo jedhani akkuma kanatti teenyee waraana naannoo tokkooti jennee akka fiilmiitti ilaallu kana miti. Maali waraanni garuu naannoo Islaamaa maaliif filate? Waraanni naannoo biraan beeku. Australiyaan beeku, Neezerlaandiin hin beeku, Awurooppaan beeku, waraanni maaliif Chiiliin beeku, maaliif naannoo Islaamaa kanatti naanna'a waraanni yoo jedhame sababni isaa ifaan ifa. Kun keessa deemanii immoo nama barbaachisu waraana sanatu bicuu nurraa haphate. Yoo ofiin rukutuu dhiisanii harka keenyaan akka aneefati warri kun nu godhu kana. Iddoo si galateeffadha Raayyaa ati waan qabxii tokko si kaasne iddoo achi waan fagaattuufi kun qophii bohaartiitii asin si deeffadha. Egaa mee otoo achi hin fagaatiin daawwattoota keenyallee salaama ni gaafattaa. Ammasii qophii teenya tana nuusisuu fi nashidaa tantee sirraa fedha. Nashidaa tantee obboleeyyan keenyallee qaama nu daawwachuu jiran sirraa fedhanii kaaseta kan kee keessaa tokko haga 32 kan jiran keessaa bakka sitti tole takka nu affeeru. Salaamtaallee ni. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Daawwattoota keenya daawwattoota TV Hamilton qophii hawwii show. Akkasimi daawwattoota TV Hamilton galatoomaa ulfaadha. Assalaamu alaikum yaa ummata keenya kanni hoos kanarraa fagaattan jireenyaan waliin nu milkeessu gaa rabbiin keenya rabbiin nuuf tolchu itti gala keenya akka diimnu faana ergamaa rabbii keenya namni milkaa'u fedhu du'aa fi jireenyaan qabachuudha cimsee karaa nabii keenya sahaabota irratti laallachuu fakkeenya jiruu kophaas ta'e hawaasaan wal geenyaan itti deddeebinee fakkii walii keenya akka rabbii keenyaanii taanu salaama natamannaa liqaa'aka bisalaama.
Nashidaan tante hedduu nama mirqaansiti waan hin jedhuun qabu hedduu si galateeffadha daawwattoonni keenyallee jalqabu marraa akka bu'aaraa jirtan abdii qaba. Egaa Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa ati akkuma beekamu durii kaaseeti gumaacha guddaa hawaasa kanaa fi faajii guddaa dabarsitee jirta ammallee gumaacha sanii gosa hedduun godhu jirta jechuudha. Ammoo gumaacha ati gootu keessa ka hawaasni islaamaa akka fardiitti ilaalu jira. Keessattuu yomma yeroo ramadaanaa kana namni ramadaana wajjin si yaadata nashidaan tante waggaatti yeroo ramadaanaa eedee waan baatuufi ammas gumaacha hedduu waan gootuufi amma gama kanaanillee biizii taatee waan jirtuuf namni hedduu immoo si iyyafataa jira. Baranaafoo akkamii ka asiin dura ergaan tante gorsaa fi ergaan tante hunduu nu geessee jirti barana hoo jedha hawaasni ati maal jetta? Hawaasaa fi gumaata gumaachuuf hin of qopheesse malee gumaata gumaachine ammallee. Gara fuulduraatti gumaata gumaachuuf of qopheesse malee hawaasaa waan hin gumaachin qabu waa takkallee. Addunyaa dabarsitee hin quba qaba addunyaa waan isin dabarsite nama siin baattee addunyaa kun dabarsite waan hin quba qabuuf jecha lilmee tokko lafaan fuuni. Garuu egeree gara fuulduraatti hawaasa kanaaf wahii namni yoo hawaasa kanaaf waan baatin hawaasatti ba'aa ta'a. Kanaafuu yeroo hundaati hawaasa kanaaf uf kennuu irratti kanaaf hawaasa kana irraa yoo waa hin baatini hawaasa kanatti ba'aa taata. Kanaaf gara fuulduraatti waa qopheessuudhaaf yaalii waan adda addaa waan baay'ee qabna. Haasaan keenya kuusaadha. Ba'aan keenya ulfaataadha. Gamtoomaan baatama hawaasa wajjin hin baatama. Ba'aa egeree kanaaf gara fuulduraatti of qopheessa malee amma wanaatti waan hin qopheessin qabu. Bara kana immoo bara dheengaddaa biyyattiin keenya sin tasgabboofne ammallee waan adda addaa darkaanu qaba. Karaa akkuma beekamu warri kaabaa yeroo inni bulchiinsa jiraaf jala ajjeesee yeroo waa tokko qopheesse nageenya jedhee yeroo waa tokko qopheesse ka'e dhufee boora. Ani kondishinii haala yerootii wajjin waa hojjedha. Kanatu lafatti na jala hambisee jechuudha. Bara kana immoo yeroo akkana yeroo dura haqa eeguu waan jedhamu irratti haqa eeguu waan jedhamu irratti sila qophaa'ee ture. Haqa eeguu dhabuun immoo maal fiddee yoo jette utuun haqa eeguu jedheen qophaa'een fixin haqa eeguu dhabuun immoo balaa addunyaatti buufte koronaan kun baatii lama eega dhufe. Balaan kun haqa eeguu dhabuudhaan dhufe zulmiitu fide dhiibbaatu fide cunqursaa hindii keessatti chaayinaa keessatti ummata islaamaa warra masjida keessatti rasaasaan dhume waa tokko ta'in namichi nagaa rabbiitiin jiru. Awurooppaan gaafa sana sobee iyyachumaan dhiisee baga fixxan jedhanii akka waan haara galfatanii tokko gaafa sana. Masjida keessatti waan akkana zulmiin akka sanaa sun zulmii Iraaqii balaa amma koronaa fiduudhaaf tokkittiin Masrii keessatti hojjetame engaa waan jedhi mootii biyyi filatetti hojjete. Madinaa keessatti geessanii ukkaamsanii hammanii du'utti achitti wanta godhanii namni biyyiin filate namni biyyiin jaallanne namni biyyiin barbaanne harka biyya alaatiin dhufee kaa'amee akka barbaade godhaa miti. Kun zulmiin akka kanaa kun yoo koronaa miti balaadhuma biraatu nutti hin buusin rabbiin baay'ee nu qusate. Egaa adlii dhabuu sanaa wajjin wal qabsiisanii oggii dura waa hojjedheen ture amma immoo dhiisee waliin hin make hojjechuutti hin jira amma xumuruutti hin jira inshaallah. Maashaallah hedduu hawaasni illee sirraa fedhu waan kana kanaafuu qophiirra akka jirtu kana qofaayyuu miti yeroo hundaa'u ati hawaasa kana of kennitee qophiirra akka jirtu naaf himtee jirta hedduu si galateeffadha. Kana yoo ta'u bara darbe namni yeroo hundaa kaasitu guutuu barbaada kana tura kattee hambise sanii meen ka'e akkan jedhe ana akka kana qophiirra jiru biyyi nagaadha nageenya keenya kana akkamitti eeggannaa numatu waardiyyaa nageenyaati jedhee yeroo non qopheessee ka'u kaaba waraana jira maaluun nutti ka'e gara kanaa wanti arge adda nutti jira kanaa wajjin akkanitti nageenya jedhu hin qabu ajandaan jalaa jijjiira taa'e yeroo baay'ee waan dhaabbataa irratti waa'ee diinii qofa irratti yoo wanta goote condition haala yeroo qilleensa yerootii yoo waliin qabsiisin namni waan kaleessaa qofa of si'a namni rabbitti amane waan kaleessaatis waan hadhaatis waan boruutis kaleessa qofa dhidhiitaan ooltu kaleessa dhidhiituun kan kee hadha dhaabbachuun kee boritti adeemuuf hadha bakka jirtu baruufi kanaaf kaleessa arra boru kana walitti deedeemaan. Ati akka miidiyaa tokkooti namni hedduun waan haaraa sirraa dhaga'uu fedha. Kanaafuu atillee kana yaada keessa galchuudhaan waa yeroo wajjin deemtu dalaguu irratti xiyyeeffataa jechuudha. Waawee kaleessas fakkeenyaaf amma siiraadhuma tokko waan irraatiin wal simsiiftuu dandeessa bara. Kaleessa akkas taane har'ammoo maal taane fakkeenyaaf zulmiin
waan inni addunyaa kanarratti ilma namaa irratti hojjetetu jira. Miidhaan afaan oromootiin sababa tarii nama miidhuu hin qabnee fi tarii ta'ee ani hin beeku. Tarii yookaanis immoo jecha tokko gochatu moggaasisa. Jechi tokko kan inni moggaafamu gocha yeroo sanarraayi. Fakkeenyaaf fitihee jetta afaan Amaariffaatiin. Afaan oromootiin yoo maali? Haqa. Murtiis miti. Haqas miti hin jiru. Barbaadee dadhabe. Yoo jiraate immoo annaa kennaa hin jiru jechuun hin dadhabillee. Miidhaa yoo jiraate malee zulmii yoo jiraate zulmii afaan Arabiffaatiin nama zulmiidha. Zulmii jechuudha. Nama agartee amma murtii nama tokko keessatti haadha keetiif dubartiin biraa yoo jarri wal lolanii jiraatanii haadha keetiif jechaati haadha siisana miidhuudha. Isiin sunis namaaf haadha beeki. Yoo bakka murtii dhaabbatte jaarsummaa keessattuu bakka aangoo yoo teessee yoo maal namatti hojjettaa. Kantiibaa magaalaa tokko yoo taate maal namatti hojjetta. Abbaa araddaa qotee bulaa ganda tokko yoo taate yoo maal namatti hojjetta. Yookaan yoo maal namaaf hojjetta kanuma lamman addunyaa. Yookaan namaaf hojjechuudhaan yookaan namatti hojjechuudhaan ala wanti jiraatu hin jiru. Yoo namaaf hojjette har'as hawaasa kee jiraachiftee biyya keessa jiraachifteetii egeree keetiif illee mana qopheeffatta. Yoo har'a namatti hojjette har'as of jalaa diigdeetii borii keetis of jalaa diigde. Kanaaf adlii jedhama afaan Arabaatti. Fitih jechuudha miti afaan Oromoo keessatti nan dhabe. Haqaa yoo jette waajjira haqaa jedhu amma fakkeenyaaf jecha sanan kennu garuu. Haqa jechuunii fi fitii jechuun tokko miti. Hiika waliin kennu, waliin hiiku, waliin madaalu. Kanaaf achi irratti kan hin hojjedhe silaan koo. Siigaltee dubbiin. Kabaranaa moo? Kaleessa mirga har'aa addunyaan dhabee mammaraatu kana kaleessa sareetu qaba. Kaleessa gaalatu qaba. Kaleessa hayawaana bakkeetu qaba. Qilleensatu mirga qaba. Loontu zabana Umar ibn Abdulaziz hattaa ilma namaa kana qallabamee keetii ilmi namaa shimbiraaf qamadii shimbiraaf geessanii kanaan rabbi nu gaafataa laata jedhanii qurxummii baarii keessatti qallabu turan. Qurxummii zabana Dimashqitti magaalaa Dimashqitti jechuudha. Bakka gaangoon gizee gaangeen fardi yeroo dulloomte isteediyoomii qopheessan har'a isteediyoomiin kubbaadhaaf qopheeffamaa miti. Dimashqiin keessatti magaalaa jiru yeroo hunda diigu beekee magaalaa keenya maaliif istirii kaleessaati taarika kaleessaati diiwaana waan jajjabaa of duraa qabdiif dafanii nu jalaa diiganii dhabamsiisu akka wanni sun lamuu mul'anne garuu wanni maktuubaa hin baddu rabbiin ni tiksa. Rabbiin quraana tiksu ergaa gaariis waan hunda waan haqa irratti hundoofte kana inuma tiksee kun nuun ga'a. Magaalaa Dimashqii keessatti isteediyoomiitu ture. Isteediyoomiin kuni isteediyoomii ajaa'ibaati. Fardatu gaafa siin jirtu gaafa siin humna qabdu itti fe'attee miti gaafa siin dulloomtu geessitee hamma qallaabii waan isii qallabutu jira waan isii nyaachisutu jira sarraatinyaan hojjetamee jira marga achii qabdi bishaan achii qabdi waan hunda achii qabdi amma gaafa duututti achi teessi malee har'a farda garaa irratti agarta tushtaadhaan qabee dhukkuba tushtaa jedhamu qabdi fardi beekte busaa dhukkuba adda addaa qabdi dhukkuba kana karaa irratti darbu fe'atanii ka'anii quufanii itti darbu gaafa islaamni duniyaa kana irra ture garuu hin darbamu fardi geessamee isteediyoomii kaa'ama achitti qallabama maaliif gaafa siin humna qabdu fe'attee miti gaafa siin humna qabne immoo nama qabdi namatu tajaajila amantii kanaatu of harkaa qabna kan biraa ergamaan rabbi alayhi salaatu wasalaam gaafa fatihii makkaa gaafa fatihii makkaa waraana 10,000 fudhatanii deemaa jiru hooggananii utuu isaan fudhatanii deemaa jiranuu dhaaban jidduudhaan karaa irratti maaltu isaan dhaabe jennaani sareetu karaa irratti dhaltee ilmoo hoosifataa jirti amma saree rifata jedhanii nama 10,000 dhaaban mirga hadha namni dhabe gaafa sana saree qaba arras garuu mirga sareetii irra caala kan namaa ranatti fakkaata dhiifama nuuf godhanu warri mirga saree mirga namaa caachisan sunis adlii waan jedhamu haqa kana qofaa miti kanarratti hojjedhee ture silaan kan koo fitihii waan jedhamu fitihii ergaan isiin qabdu manuma keessatti isaas naman zallamin amma fakkeenyaaf haati manaa hojjettuu irratti itti gaafatamtuudha si galee fitihii asfallegaa intini isa barbaachisa haqa eeguu si barbaachisa yookaan zulmii irraa wanta jechuu si barbaachisa bakkuma hunda jira manguddummaa keessatti jaarsummaa keessatti amma fakkeenyaaf gosa keetiif ootee gosa keetiif jecha gosa biraa irratti dhiibbaa gochuu gosa biraa irratti haqa gosti biraa qabdu gosa keetti yoo hin murteessin aadileensi bira hin jiru haqa namni biraa qabu ofirratti murteessuu danda'u san. Duusi galateeffadha raayyaa yaada badhaa sana deemtee jirta kabara darbee haala akkas akkasiitiif gabaabbatee yoo jenne kabara hojjedhee dhabaa qaba baaf tokko gadi niisa daqiiqaa 14 sanga kaasettuma lakke kaasettuma isuma 33 ijoollee tokko kan ispoonsara nuu taanaa taatee jirti
isaanillee amaanaan irraa qaban jechuudha. Maaliif jennaan hojjedhee jara biraan hin geenye waan ta'eef guutuusaa hojjedhee lafaa qabaa yeroon itti eeggadhee tan gadhiisa yeroo kondishiniin qilleensi si walitti dhufteen gadhiisaaf. Kanaafuu guutuudha jechuudha. Hojjedhee lafaa qaba. Taatee hedduu namatti tola. Mee daawwattoota keenya kabajamoo gaa warri gara boodaa dhuftan gaa keessumaa wajjin jiru ni beeytanii Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa artistii Islaamaa beekamaa namni hin beekne hin jiru. Isa hojii turtii gaggabaabduu godhu jira. Gaa isinillee bakka jirtanitti nu wajjin yeroo gaarii akka dabarsaa jirtan abdii qaba. Mee nashidaalee Ustaaz Raayyaa tokkorraa haga 32 jiran axeerareetiin isin affeera. Mee dhageeffadhaati walitti dachaan. بسم الله جدين جل قبوف دررا مكاكن في غاريته وفندرا يا الله التهانسكم يا مولانا توكي جاكين دين قمنا صلوات الله وسلام الله على نبيك خير خلق الله لو كنت تديني امن يا ربي رحمتك لا اله الا هو مولاه لكن ربي الحمد لله الحمد لله ربي سألناك الفوز في الدارين بفضل يا ربي نبدا تدين إسلام اللهم صل وسلم على نبينا يا ربي موت لا إله إلا الله صلوات الله والسلام وبارك صلى الله على النبي الرحمة على مرنا مفتون أسكبر بزر بكلم مننا كنبر برحمن ورحمة الله أكبر يا الله فسبحانه ربنا لنا سواه إني شنيساني جهيسان قدري قدوم فان إيماني يو إني سوچو إسال پچو تكرن ملكي كم بيا لماني تقوى بالله وجيا مطابي قل پچو تو دنگاني أمري ربي جوا در کا متاناني ربي سالنا قائزة الدارين بلطف قاو يا مجال كوني ربي سالنا قائزة الدارين بلطف قاو يا مجال كوني كان سابا نبي وانتم مددين ددبت ديبت كلمة بمدد الحمد لله كان إسلام تاني ديني كرا ربي في الأسماء الله يا الله الله نعم المولى نترجمي يا ربي نبدا افتدين إسلام اتن ملكسي يا الله يا رحمن بتقوسي رحمتك يا قدام على حبيبك لك الحمد ربي أرجو مكيتيني نبدا افتديني رحمتك تيني يا ربي فنو قلتي حقيقة إسلام نتمنى لقاءك بالسلام نخلقك يديني نبكني رب العالمين يا ربنا سكرنا كما تشوبي جلماني رحمة ما كان كيديني نملك سي دنيا ديني يا ربنا سكرنا كما تشوبي جلماني رحمة ما كان كيديني نملك سي دنيا ديني Egaa daawwattoota keenya kabajamoo nashidaalee axeeraraman kana dhageessanii jirtanii kamtu akka isinitti tolu immoo gara keessaatiin nu erguu ni dandeessanii hundinuu namatti tolti haa ta'u gaaffimaaf jedheeti amma gara Ustaaz Raayyaatitti isin deebisaa amma gaaffii bohaartiitti seennee jirra nashidaalee isaa kaasiin dura dalagaman keessaa gaaffii tokko kaasaafi jechuudha achiin duratti immoo wanta kasi gaafadha daqiiqaa takka keessatti addunyaa tana ibsime daqiiqaa takka keessatti addunyaa kana keessatti daqiiqaa tokko haala koronaatu nu ibsee jira maaliif jennaan kalqaryaa ganda tokko taasiftee koronaan Chiilii dhiiftee Uraagwaayin hin qabne Uraagwaayin dhiiftee Itoophiyaan qabne hundasii haala tokko keessatti addunyaan akka kubbaa ganda tokko taate addunyaan maqaan isii jaarraa abbaa gadaa fuguga jedhe addunyaa jechuun kaartaa maappiin fuguga jedhamtii jedhe dhuguma immoo akkana gangalatti fugugaa jechuun jechi jaarraa suni fuguga jedhe fugugatti uummatni keenya yoo fayyadame rakkoon qabu addunyaan siif ibse. Hayyee galatoome daawwattoota keenya isinis dhageessan kaasita keessaa kaasita
lakkoofsaan 28 ta'a keessa bakka itti rakkatantu rakkoo keenya mee maaliif jette namni bakka sirriidha inni 29 miti 28 ahaa yaa rabbana bakka itti rakkatantu ta'e rakkoo keenya jechuuni namni rakkachuudhaaf bakka itti rakkatu qabaachuu qaba namni bakka itti rakkatu rakkate maal isa kamiin himate isa kamiin la rakkataadha rakkina bira darfatee bakka itti rakkatullee rakkate hawaasa asii rakkatee biyya keessaa roorroon qabdee akka itti jiraatu dhafee lafa bal'aa kanarraa godaanee isaa Somaaliyaadhaan biyya jedhee achitti godaaneetiyyuu achitti mana wajjin itti abseefamee gubame rakkatee bakka itti rakkatullee rakkatee asitti jiraachuudhaan rakkate siyaasaan rakkatee qilleensa rakkatee lafa rakkatee nama rakkatee waa hunda namni tumsuuf hin jiru hawaasa waa hunda egileeno jedhamee namni hundi akka wayii tokko itti ilaalame jechuudha namni akka waan dogoggoraan uumamne tokko akka nama dogoggor uummata dogoggoraan uumamne taane yeroo sana keessa kanaaf hawaasni keenya bakka itti rakkatu rakkatee akkan itti ibsitu akkana bakka itti rakkatu rakkate rakkina qofaa miti rakkachuuf jedhee bakka itti rakkatu amma qanani'uuf miti bar namni tokko ulaasaa cufate yoo rakkate rakkataadhaan garuu bakka itti rakkatu qabanni nama bakka itti rakkatu rakkate bayaanni kanaa waliin jiru akka bakka itti rakkatu rakkatee godaanee ka'ee godaansaas rakkate godaanee ilaa bakkee jabala rakkina baqate rakkate ammas la ilaha illallah dubbiin akkas bakka ayyee haasetti shanaffaadha nama hedduun 13 ja'a haasetti onnee nama hedduu keessatti bakka guddaa qaba namni akka malee jaalata ammas dhiibbaa uumee jira maaliif akkana beekonu kam inni 15ffaadha maal jedha seenaa Khalid faa rabbi za'alnaka rakkadheenaa ta'e ammas 13 jaanii gara taroomoo 13 jira obbolummaadha ka 15ffaa keessattis bayaanan godhe kanuma 13 keessatti jedhe bayaan waadiha akka inni mul'ate ergaansa dhagaame namni mataa isaa keessatti immeejii sammuu isaa keessa kaayyate ija dunuunfatee jala deemu akkana jedhaa ilaalu akka nama kubbaa miilaa ilaalutti akkana jedha akkan ilaalu akka sana ta'an barreesse waan ta'eef akka sana naa ta'e namni akkuma sana ta'an barreesse ofuma kooti gaafiin ittaantu ammoo waan dhagecha isaa yoo soballee ta'e yoo dhugaallee ta'e ati addanaa baatanii dhagaye waan ta'e kaasita kan kee ka tokkoffaa ta'e meeqa akka ta'e hin beekoni walaloo isaa ta'e nama si jalaa fudhatee jiran lakki walaloo miti kaasetti mayyaa agriimentii walii mallatteessinee kaane wajjiniin hojjenneedhani ani maxxansuu dadhabee sadaffaadha sinaaniyyee nama mallatteessifatee kaasee ofiisaatii maxxanfatee hanguma kana dhiisee baran sani barwaa yeroon itti kutte haasuma wantaati malee dhiisee fudhatee waan tokkollee anis kananii keessa jira inni kananii keessa jira waa tokkollee hin taane yoo waan akkasii hafnate namoonni hedduun amma weellistoonni tokko ta'anii jiranii walaloo keefaa fuudhanii jedhaloota walalooni namni dalagu waan akkasii hedduu jira walaloo kan ittiin wallisee jira bar bishaantu dheeboo taa'e biddadhaamoo ta'an jennaan fuudhee ittiin wallise tokko afaan oromooti maaliif ittiin walliftee namaaf agaluufanii naan jedhe ofumaa kootii gaafadhe anoo ergaa biraatiif aniyyanoo akkana godhe maaliif iyyii akkana gootetti walliftee hin jennaan namaaf agaluufan ittiin wallise naan jedhe sana qofatu hin ta'ini maal seete namni yoo waan ati uumtetti hirkate waan ati tolchitetti yoo hirkate ofii an tolchuu nan danda'a jedhee ofitti himuu dadhaba fakkeenyaaf manzuumaadhuma yoo ilaalteette sagalees kootuma irraachi jallisatee intini godhaa miti maa godha jedhaan jiru moola beekadu asitti maa godha jedhaan jiru jaallatee godhe jaallateetii itti hirkifate miti uumuu ka danda'u garuu ofitti himne tolchuu hin danda'a namni innaa immiteet godhee fakkeenyaaf amma waa tokko akkeessee gochuu yoo danda'e namni sun waa uumuu danda'a eega akkeesse tolchuu danda'a fottoksi sagalee qaba jechuudha lammaffaa walaloodhuma yoo fudhate maal godhuseeti walaloodhuma ani hojjedhe fay fuudhanii mataarraa cicciranii maa godhanii miti immoo beekan naagalee mataarraa cicciran innoo uumuu danda'a eega mataarraa cicciruu danda'e ergaa wal dabarsu gubbaa gadi godhu asiimu mataa cicciru akka inni kan keen fakkaanneedhaaf jecha maa godhanii utuu hin ta'inii
baga godhanii uumuun hin danda'ama yoo nama fakkeenyaaf waa'ee obbolummaa irratti hojjedhe waa'ee haadhaaf ilmoo hojjechuu danda'a waa'ee sammuu hojjechuu danda'a waa'ee ruuhii namaa hojjechuu danda'a waa'ee haqaa rabbii hojjechuu danda'a waa'ee uumama lafaa hojjechuu danda'a waa'ee qilleensaa hojjechuu danda'a waa'ee bishaanii waa'ee margaa waa'ee maaltu hojjetame keenya ammallee lafaan fuudhamne yoo isa kana maaltu mataa cicciruu fide uumuu hin dandeessa amma ijoollee baba'aa jiru baba'uu jaraa itti gammachuu dinqii isaan qabu garuu maaltu iyyuu jara ukkaamsa beektaa erguman hojjedhee fuudhanii hojjetanii ergaan hojjetamaan yoo maalti godhama gaa utuu haaraa hojjetee abba'e wallaahi qaata samaa isa naga'e qaata itti beekame haaraa lafaa hojjetee waan meeqa waan lafaa hojjedheeraan waan marga lafaa margu hojjedheeraan hin hojjenne bar faayidaa bishaanii hojjedheera uumamu nama kana namuma jechuu hojjedheera takka namuma kana irraa toon hojjedhee bar namni kun dinqii isaatii bar namni kun kitaaba dubbifamee hin deemne lafarra deemaa jira ilmumti namaa kun kitaaba dubbifamee hin dhumne peejiin isaan dhumne si galee kitaaba peejiin isaa dubbifamee hin dhumne ilma namaa jechuun irraan hojjenne uumaa rabbii qeensa fakkeenyaaf amma kun asittoo foonii eessaa dhufe kun asittoo foonii ilkaaniiti dhakaadhaa dhakaan eessatti biqilte dhakaan caaroo maalii qabdi dhakaan sitti teessi ilkaan ittiin kolfituun bareeda tokko ilmi namaa kun yoo falaasama keessa galte yoo kolfeen bareedaa yoo boo'i maayif fokkisa innoo afaanoo bakkuma tokko bohaartiidha beekan bohaartii sirran beekaa baran rakkadeen akkanitti bohaarsu dhabe malee waa naqabe jenna nakkatu innoo yeroo kolfu maa bareeda yeroo boo'u maa fokkisa innoo afaan oddee tokko fuullis akka tokko ijjis akka tokko fuulli isaan jijjiiramne yoo bakkuma tokko taa'ee deekamtu fokkuu gadi kennees deekamtu bareeda gad kenna ilmi namaa yeroo seeqatu hin tola yeroo boo'u maa fokkisa bari yeroo waa sababa isaa wallaale asirra falaasama beekadho waan akkanaa kaafteen dubbattu waan akkanaa kaaftee irratti hin barreessitu atoo hin dandeessaa inniti walaloodhuma hojjetamaa mataa ciccirtu maal godha Shah kun dhaamsa guddaadha. Namoonni gara aartii kana haaraa dhufu jirtan waan mataa bareedduu fidanii dhufaa jiran laal beezii sagalee bareedduu fidanii dhufaa jiran sagalee beezii qabdu sagalee bu'uura qabdu bareedduu fidaa jiranii yeroo fidan immoo waan tokko waan namni hin hojjetin achi fottoysanii isuma hojjetame otoo hin ta'in mata duree illee gaayaa mata duree garuu amma mata durumti tokko immoo kan hin hojjetamne danuu jira laa fakkeenyaaf amma waa'ee ukhuwwaatii miti kan hin haasa'e yookaan immoo waa'ee imaamu ahmadii yookaan immoo kan akkanaati jedhe seenaa imaamu ahmadii naasofne an waa'ee haadha imaamu ahmadii naasa'e malee imaamu ahmadiin naasa'uun immoo innoo dinqii duwwaa jira bukhaariin naasa'uu yaaqee imaamu ghazaalii naasa'uu yaaqee waa innoo ajaa'iba kuusaa isa takkaa takkittiin jedhe lafa jira kanaa jennaanii waa hojjetu yoo kan isa waan dabarfatee ta'e waan kan isa dabarfatee haasa'uun har'aaf ta'uu qaba garuu walitti hidhuu qaba fide har'a maal keessaa barananiiti kan isaa isa jedhamu har'a fiduu qaba ergaaniin biraa kennu wal qabsiisuu danda'u akka mata duree wal hin dhabne waa'ee ramadaanaa naasaa jedhee waa biraa haasa'uun qabu gaa waa'ee ramadaanaa walitti hidhaa maa inni onni ramadaanaa walitti hidhaa isa sana fidee haasa'u mata duree yeroo wal dhabde namni hin daadarkaa eddee kamiin dhaggeeffadhe maa inni asittuu akkana jedhe rakkata ana yoollee walitti rakkate barreessee ka yeroo inni jedhe anatu walitti guduunfaaf riqichan kaa'aaf maaliif jennaanii muuxannoon argadhe jireenya koo keessatti riqicha kaa'in achi tarkaanfachiisa dandeettii barreessuu qabu dandeettii barreessuu qabaachuuniif jechuu qabaachuun tokko miti beekatu namni hundi jechuu dandeedha barreessuu danda'u hundaa miti walirra sagalee qabaachuun barreessuu danda'u filachuu danda'u nama hundaan kennamu wal faana nama tokkoof namni tokko ajandaa fakkeenyaaf amma ajandaa tokko innati naa kennite ajandichi sun kiliik na godha mataa koo keessa ajandaa yerooti qilleensa barbaada ammas yeroo waa hojjettu garii miita utum beekin kanaaf miizanarra keessa ilaalta isa miidhumo san fayyadu caala namni itti miidhamu hin jiraata beekatu yoo obbolummaan haasa'e warra obbolummaan barbaanne itti miidhama haasawa keessa amma namni anu firraan dubbanne danda'a kirees godhee waan lamtu qola baa'u gariin nama faayidaa qabu faana seetanii sirriidha walaloon dubbateen fite mata duree yaadachiisa
kana beeytani yakkamaa namaa ta'u huwa mawlaahu hin fagaanne hin haasofne qabne silahu waa tokko waan hin fagaadhe hin qabu wallaahi ani kun kuusameen deemaa jira gaddumaa nagaa nama raadiyaan bakka itti gabbaasu hin beeku ardiin kun nan ga'u maa isatti hin gabbaasa asitto yeroo garii namatti lafti bal'ate ardi jechatti lafti dhiphata. Mee daawwattoota keenya jidduudhaan mee nashidaa raayyaa keessaa tokko isin affeereeti walitti dachaana idda sana affeeramaa. Dhufe baatiin barakaa yaa ji'a Ramadaana gammachuudhaan simanne gaddumaa nadda baana. Baatii rabbiin ergamaa isaatti buuse qur'aana amalummaa isaa wallaalle numti dagamuu baannaan ji'a rahmanni rahmaan keessa baay'atu kana du'aa jabeeffanne warra milkaa'u taana haalama islaamaa hundaaf nasrii diinii kadhanna rabbiin keenya olaanaan kadhaanuu fadhagahu هو مولاه ربي شريكا كم ليس له باتينا ممانا دارف كاسو الربا خيري قد في تكون دجاته الربا جيا جبا قدانسي محبابنا مديبا معجزا ساجبا إلهي سبحانه وهو مولاه ربي شريكا كم ليس له Egaa daawwattoota keenya kabajamoo qophii keenya kanatti akka bohaaraa jirtan abdii qabna nashidaa ustaaz Raayyaatiin illee egaa ammallee gaaffiiwwan bohaartii tokko tokko walii kaafnaa amma gara xumuraatitti illee achi siqaa deemna Raayyaan illee waan biizii ta'eef hedduu tursiisuun feenu mee kaasetta keetitti as deebinee kaasetta kan keessa rabbi saalnaa kan fa'uudha fiddaariin tayyattu san mee haga dhumaa naa jedhe waan jedheef hin qaba beekwan rabbi saalnaa kan fa'uudha fiddaarii bifadli rifqika rifqika يا كافر يا قاهر القوم أبا بكتلا بارنا ما يدتو يا كافر القوم يا قاهر القوم وانا كسي باقي تي كتلمني تلاش باقي وكوني جبيسو جتو وان أرقم كان جبيسو جتو رب سألناك فوز في الدارين بفضل رفقك يا قاهر الكون يا قاهر الكون أكسيت الدبافة دايماني كاسيتا سقلفاو نتمنى لك ايش ربي سألناك يا ربي فنوقل شاكيكا إسلامات نتمنى لقاءك سي ولرقو هونا كاسيتا كان ما تدري كتابة قرآن فود كتابة كتيوشي أمتو إذا برسني إظهار الحقيقة الإسلام لمن أراد لقاء الله بالسلام جلن او كتابة جبادة نما فول ربي نغادا ولرغو بربادو جنني كتابتكم تدريك يعني ناتش من رافو داني مو فانو رمو تدبسي ربي يا ربي فانو قلتياكيك اسلام نتمنى لقاءك بالسلام جدي تنكاي ما تدرين ما كتاب مسند قايتن ورقه الركاي نجو من بريس غرا بروتي تامو نشيدا كانك كا خدا لما فاتي واي فودا فيرما كدبت لوكو جرا تزوجوا في الدين جتاتي لانه تزوجوا بالدين وان جد متفر جرا مالي سلا وارغاسات ججبا فودا فيرما كانت نما خاسافي نمني كجيم مالي بكجانسا ربي سألناك فوز في الدارين بفضل رفقك يا قاهر الكون إني كل شرفة كانت أكسر رفتو إني كل مو تزوجوا بالدين أيها الأجيال بالدين أيها الأجيال دلوتة أنت هندكيتو دلوني دلوتة والفوف هندي ديننا والفود أكديني والفود جدًا إرجانا كيس جرو هندي ساتو يوجد إذا akka namni akkanatti isiin fudhamtu eenyusiini inni fuudhu eenyunni abbaa manummaadhaaf hamtoo qopheesse maa inni ulaagaan abbaa manummaadhaaf qopheessanu intalli haadha manummaadhaaf qopheesse eenyusiini
eenyu sini maal ta'uu qabdi yoo gara fuulduraatti akkamitti qopheessiti seermoonii miti kan hin haasa'e akkatti wal fuudhan guyyaa qophii cidhaatii miti kan hin haasa'e qophii cidhaatii miti lakki akka waan namni wal fuudhuuf akka namni itti wal filatu. Mee shida san xiqqoo keessaa nu affeeru. Fuuti islaamaati fuuti jaahiliyyaa eessaa wal fakkaataa yaabboleewwan kiyya dukkan halkaniitiif akka ifa guyyaa alaa yastawii jedha qawliin rabbiif kiyya namni qalbiin fayyaame fuudheeti ilaale alaa kitaabillaahi wa sunnati rasuulii. Hedduu si galateeffannaa. Maashaallah. Hedduu namatti tola. Amma gara nashidaa haaraatti as deebinaa gaa mee nashidaa haaraa kabaranaa qophaa'aa jiru ka 37ffaa qophii irra akka jiru nuuf himtee jirta. Kaasita guutuudhallee jettee jirta. Guutuudha amma yoo caaluuti malee yoomitti haa eeggannu yoomitti nuuf baha waan jedhu kaan amma irra nuu kaa'e. Yoo rabbi jedhe ba'uudhaa kaasittiin hin jiru siidiin hin jiru bakka jedhe irraa argatan waan hin beeku ani galuu shacbaana 28tti yoo rabbi jedhe maasterii jedhee nan baasa siidiin hin maxxanfamu eessatti maxxanfama faabrikaan isaatu badee barammaan tana siidii namni hin barbaadu si galee waan siidii keetiin eegaati kaafte waan siidiitii wal qabsiistee ka asiin dura hojiiwwan kan kee mana maxxansaatitti hojjetamanii kumtaaloo ta'anii akkatti viidiyoon isaas bira hin jiru viidiyoon sun ni jira viidiyoo kana kun akkuma isin argaa jirtan daawwattoonni keenya waan kanarraa nuuf himi utuunuma maxxansuu dhufee as ga'e kana qofaa miti mana guutu jira kifilii guutuu erganaa kanatti hin argatini. Viidiyoon kun amma gaafa ati jiisuudhaafi akka darbe makiinaa kireeffadheetanii makiinaa tasaabii maanni makiinaa galbaacii makiinaa haraa itti guure kumtaalaan itti guure amma mana tokko qofa tafe. Rakkinni kun eessaa dhufe garuu? Rakkinni namni ani hin beeku. Namni dhaggeeffataan jira kaasetiin immoo na bira jira. Dhaggeeffataan jira garuu gaafa kaaseetiisu sun. Ammas immoo yeroo ammaa kana keessa immoo bakka irraa argateefu namni yeroo ammaa kana keessa moobaayilii qofarraa waa dhaggeeffata miti meemooriidhaan waa dhaggeeffata bakka argateef waa argatu shacbaana 28 ittiin gadhiisaan inshaallah. Inshaallah rabbi achiin nu aga'u daawwattoonni keenyalleen asumaan dhageessanii karaa kamiin eeyinaa karaa onlaayinaatiin immoo karaa TV. Onlaayinii ani hin beeku. An bakka itti gadhiifamu hin beeku. Garuu hojjedhe nan fixaa gareen ijaaramee biyya keessaayis silaa gareen biyya keessaayis ijaaramee gareen akkana garee sana irratti guyyaa tokkicha 28 sana Ameerikaa Awurooppaa ijoollee uummata keenya hawaasa keenya bakka yoo jiran warra kaabaa kibbaa bakka yoo jiran guyyaa tokkicha waliin ga'e kanammoo kan inni argachuu kan hin danda'u garee yoo ijaarame garee sana irratti guruppii yoo ijaarame guruppii sana irratti hin gadhiisuu danda'a. Hedduu si galateeffannaa inshallah waa hundaafuu guyyaa shaabaana meeqa 28 jedhee yaada kan inshallah rabbi jedhe tarii karaa miidiyaa hamiltan kanaan illee isin ga'uu danda'a karaa sooshaal miidiyaatiin illee kan isin beeksisnu ta'a jechuudha inshallah. Akkatti wal fuudhan guyyaa qophii cidhaatii miti kan hin haasa'e qophii cidhaatii miti lakki akka waan namni wal fuudhuuf akka namni itti wal filatu. Mee shida xiqqoo keessaa nu affeeru. Fuuti islaamaati fuuti jaahiliyyaa eessaa wal fakkaataa yaabboleewwan kiyya dukkan halkaniitiif akka ifa guyyaa alaa yastawii jedha qawliin rabbiif kiyya namni qalbiin fayyaame fuudheeti ilaale alaa kitaabillaahi wa sunnati rasuulii. Hedduu si galateeffannaa. Egaa mee nashidaa tan ta'e hundaa'uun akka malee jaalata hawaasni ammas hawaasni afaan hawaasa islaamaa egaa afaan oromoo hin dhageenye jira. Akka malee nashidaa tan ta'e kana sirraa fedhanii asiin dura tokko haga jaha dalaydee isaaniif gumaachitee jirta. Fuulduraafoo obboleeyyan kee kanaa fi wanni ati yaadde maaltu jira ammas maaliif jidduun dhaabdee jira akkuma itti kennuun nabe gamatti illee jabaate jechuun dandeessaa akka nama jedhe kanatti ati nama nashiidaa jedhu tokko hin danda'u raayyaan hin danda'u maaliif beeytaa warri nashiidaa zabanaawii nashiidaa ammayyaa jedhu kuni nashiidaa biyya keenya keessatti akka dakaa qabame sagalee beezii namni taa'u dhaggeeffatu kana hojjechuu hin danda'u. Ni jajjabaatiin hin beekan. Sagalee sana ittiin akkeessuun itti jabaate ta'ee naan galle. Guyyaa iddoo akka yaalee dadhabee hundi Angaruu nan danda'a. Amma afaan Amaariffaatiin qophaa'uun nan dhibne qophaa'eerallee amma ta'e tokko qophaa'een ture. Eessattiin itti kenne.
gareen jara wajjiniin mu'amalaataa warra da'awaa wajjiniin goonuu kana wajjiniin malee nama biraa eenyutti hin kennu narkaa fuutaati fuutii hawaasaan naageessaa afaan amaariffaatiin qophaa'een qaba eessattiin itti kenna kanaafuu komii isaanii tanaa eessatti eenyutti hin kenna narkaa fuudhuu isaan abbaan nama dhufee narkaa fuudhu natti kennaan itti hin kenna wal qabatee ammas nashidaa haaraa baranaati feesbuukii maqaan kootiin meeqa jira hedduu jira sun beekamaadha yuutuubii maqaan kootiin meeqa jira yuutuubii dhibba gayyaa ani hin jiru garuu keessa ammas nashidaa haaraa jaaniitiin haaraa jedhanii raashiyaa haaraan baafneen kanaafuu haarooyni hin baane jechuudha akkasii beekamaa hin baafne ammallee haaroyni kan duriyyini gareen ijoolleen islaamaa ijoolleen makkaa tokko gareen nashidaa 23 simanna jedhanii garee bananii jennaan irratti kanuma durii lakkoofsa 10 keessaa fuudhee gadhiisennaan dhiisuma kana duppilkeet godhatanii baay'ifatanii achirra kaayyatanii malee anan malleen gad inni kanaafuu daawwattoonni keenya hubadhaa isiniin jechaati gaa yuutuub ustaaz Raayyaa Abbaa Macaa haaraallee asumarraan iskiriinii jalatti isin beeksisaa nashidaa barana bahullee akkuma inni jedhee karaa yuutuub isaatiin illee ni maxxansina waan ta'eef achirraallee arkachuu dandeessanii karaa miidiyaa miltaniitiinis akkas jechuudha amma inshaallah gaa sagantaa keenya ustaaz Raayyaallee baay'ee biizii waan ta'eef tanarra hin tursiisnu yeroo itti aantutti qophii bal'inaan itti qophoonee dhufuu dandeenya inshaallah nashida mahara irraa wal qabsisnee gaafii muraasa tana walii godhuuf asitti sibeellamee raayyaa kiyyaa hedduu si galateeffadha dhumarratti gaamee wannin jedhe nashida baranaarraa istuudiyoodhaan isin affeera ayyee daawwattoota keenya istuudiyoorraa nashida baranaarraa xiqqoo daqiiqaa muraasa istuudiyoorraa isin affeerraa kaan immoo guutuu isaa sha'abaana 28 biizinillah saddeetitti eeggadhaa isiniin jenna turtii keenyatti akka bohaartan abdii qabna ustaaz Raayyaa hedduu galateeffadha yeroo biraallee akka walitti deebinu abdiin qaba qophii tiyya keessatti keessummaa waan taateef egaa daawwattoota keenya kabajamoo keessummaa biraatiin hanga walitti deebinuutti gaa nagaa keessa nu tura qophii isee kan isiniif dhiyeessaa ture obboleessa keessan Dhawwii Kadiiri ogeessi kaameraa Jibriil isaa ture horaa bulaa guutuu addunyaa keessatti saban ammaa kana yakkamaa aadaa namni islaamummaa tamannaan dhugaan seen dimokiraasiin lallabamnaan faallaa musliimotaa ta'uusaa hubanna dhukkuba ammayyaa jirtu addunyaani shakkiin qabu ta'uun dallansuu rahmaani miidhaa biyya islaamaa danqata baraanii roorroon baraadhee raammataa dhufnaalee kaanoo isaan kaan dirree baheetti dullaanii alamni callisee jaan ilaalaanii. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين كبجمتوتا أبوتا كينيا كبجمتوتا أبليجن كينيا بكجستان هندتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إغايرون كيس جركوني يرو ربي سبحانه وتعالى بلائي قدان التفيدي جرو yeroon keessa jirru kuni yeroo aalamni guutuun biyya addunyaan tun guutuun yeroo itti azanaa jiru yeroo boohaa jiru hundumti namoonni ulamoonni guutuun kan irratti walii galan wanti nutti dhufu kuni vaayirasiin koronaa jedhamee waamamu kuni balaa rabbiin nutti erge wanjala nuti hojjanneen ergaa rabbiin nutti erge jedhaniiti hundi namoota itti amana waan kanarratti yoo kana beekne ergaan kuni ergaa rabbiin nutti erge rabbiin meediyee bihaa jechaaf nutti erge jechaa kana baada nuti beekne maal godhuu qabna balleessaa keenyaani qixaataaf rabbiin nutti fide waan kana yoo jenne maal tahuu qabna kan jedhuun xiqqoo shiidha si yaadachiisuu barbaade inshaallah akka addunyaatti kan irratti walii galee jirru guutuun namaa kan irratti walii galee haasahaa jiru
akka ummanni ammaan duraa waan adda addaatiin rabbiin isaan qaxa'aa ture ummata kanaas har'a rabbiin qaxa'utti jira haarawaa miti wanti kuni ummata duraa keessatti ummata nuuhis ummata caadis ummata samuud ummata luut guutuu isaaniidha rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa yeroo rabbiin tokkichummaa irratti waame yeroo rabbiin tawxiida irratti waame yeroo rabbiin qophaa koo nagabbaraa gaafa jedhuun yeroo isaan didin waan adda addaatiin isaan balleessee jira waa'ee qaaruunii fi haamaan haasaheeti rabbiin fakullan akhadnaa bidhanbihi jedha saniin boodatti balleessaa isaaniitiin hunda isaaniitu qaxaatanii jirraa jedha faminhum man arsalnaa calayhi haasiba isaan keessaa nama awwaara fi dhakaawwal keessa ashawaa ijatti sannadhee namoota balleessine qabnaa isaan keessaa nama lafni tun akkuma jirtutti isaan fudhateetu jira isaan keessaa nama iyyeessaa wahiitiin mataa gurra isaan duchee ummata balleessee jira nama bishaaniin isaan balleessetu jira ummanni guutuun haala kanaan badutti turan yoo maal ta'e kuni yoo rabbii isaanii nagahaan abbaduu dhabanii yoo rabbii isaaniitiif gabrummaa isaanii mul'isuu dhabanii tawxiida yoo gaggeeffatuu dhabaniidha sirriitti ummanni har'a nuti keessa jirru kunis yeroo har'aa kana keessatti teeknooloojiidhaan darajaa dhumaa geenyee jirra nuti jedhanii yeroo rabbi itti irraanfanne keessa jirra balleessan akkasii kun yoo dhufu immoo khayranyaas sharriis hunduma walumatti qabeetuma waliin balleessa rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa kanaafuu rakkinni akkasii kun yoo dhufu maal godhuu qabna rabbitti deebi'uu qabna si ilmi namaa gaafa rakkinni akkasii kun itti dhufu maaliif gara kiyya hin deebine maaliif tawbaa hin goone jedha rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa walawlaa idh jaa'ahum ba'sunaa tadarra'uu osoo gara kiyya deebi'anii irraa hin kaasan ture garuu har'aas ilmi namaa gara rabbitti deebi'an jiru kanaafuu bileen akhiraa nuti gara rabbitti deebi'uu qabna ابن القيم رحمة الله عليه مال جدني علمنا ما هر توبة قد أتودا متي توبة معنى مساتوهم بيكني نمني توبة غير ربتي دي بهني ربتي را أرارا بربادو دامتي مال أكتهيهو هم بيكني كان جدن ugasaniti har as rabbiti di bihan jiru ani kanan eega ture sila sarahatan uga yo mal eegda yo nanjittan karan gutun ilmi nama usubuhe imma nama kan usuba kondoti agarte ilmi nama rabbiti di bitte jira jenne sila abdi rabbi rahim godanna turre har'a wanti hafe tokko hin jiru ani wanti na cinqa jiru yoon har'a kana du'e eenyu kan sirritti na kafane na babbareechi na azane naaf boohee addana dhungate lahdii nagahanaa quffoore qabritti kan nagaggeessu narratti salaate eenyu kan jedhutun har'a na cinqutti jira guyyaa har'aa kana keessatti rabbi nutti hin faradini yoo duuti dhufte haala shari'aan nurraa barbaaduun eenyu gaggeessa gara akhiraa kana kan na cinqaa jiru balayeen akhiraa dhugaatti balaan kana caalaa ta'e hin jiru balaa guddaa keessa kan nuti har'a jirru kanaafu rabbitti haa deebinu yoo rabbii keenyatti deebine rabbiin balaa kana nurraa hin kaasa insha Allah ta'ala nuti immoo abdii qabna rabbii keenyarraa yaa cibaadiy alladhiina asrafuu ala anfusihim laa taqnatu min rahmatillah jedha rabbiin garboota kiyya nuun jedha yaa garboota kiyya nuti har'as kanuma rabbiiti balleessati laa taqnatu min rahmatillah rahmata rabbirraa abdii hin kutinaa إن الله يغفر الذنوب جميعا ربي وانجلبوا تؤسني ليسا أبدي الراهن كتاتنا هر أس رب مكيسان اتدي بهذا ربي هنجمدا يرو توبا قونو يرو إساتدي بنو ربي هنجمدا نبيين كان عليه الصلاة والسلام نما توبا قونو حبيب الرحمن جدن يواما جال اللي ربي مالف جنان ربي تو إسا جالتا قاف ربي سجالة مو دنيا آخرة سعادة كي سجراتا دنيا تسملكا هذا آخرتيس ملكا هادات غاف ربين سجالتي توبا كان غوتو ركنو مسير جرو كربي سر راكاسف غاف ربي سر راكاس مو اتي جالال لي ربي مالف اتي غربچا ربين غوفتا كيتي ربي كداتا وانجرتوف جچولا توبا غدتون نور قلبيتي توبا غدتون وانجل ربين سر راكاسا كنافو وانت هر الران فتما جرو غر ربي تدي بيهود مي الى لا دابداتي غيا هر كيستي rakkatan harkaara afaanitti qophaa jiraatu hojjatate gadin bahini dhukkubni kuni si qabee du'urra beelan du'u si wayya jedhanii manatti ittifamee taa'utti jira wanti rahmata rabbiirraa eeggannu obboleeyyin akhiraa waliin masjidatti seennee salaannee waliin ajri tokko tokko argatuudha namtichi salaata jamaa'aadhaa ishaarratti salaate akka waan halkan guutuu dhaabbatee bulotti ajrii qabaata kan jedhanii nabiyyiin keenya nuu abasharaa turan nabiyyiin keenya gammachiisa akkasii nu himaa turan
hafee wanti sun har'a jamaa argataan jirru. Namni salaata fajriidha jamaa'aan salaate eegumsa rabbii jalatti oola kan jedhame har'a argataan jirru. Balaan kanaa olii maaltu jira obboleeyyan kiyya? Balaan keessa jirru balaa jabaadha. Ilmi namaa har'a feestaaliin akkas marameeti bowwaarraa ni darbatamaa jira. Kana barbaannaa? Nurraayis waan hafuu miti immoo wanti kun haaluma jiru kana nu kan itti deemnu ta'e. Kanaafuu malli jiru, malli nuti qabnu, karaan nuti qabnu gara rabbii keenyatti deebinee yaa rabbi waan nutti fidde kana dandaattii keetiin nutti fidde balleessaa keenyaan wanti kun nutti dhufe ati immoo nurraa kaasi yaa rabbii kee jedhuu qabna. Waan nutti dhufe kana yaa rabbi ati nurraa kaasi jedhuu qabna. Musiibaa nutti dhufe kana yaa rabbi si malee namni kaasuu danda'u hin jiru atumti nurraa kaasi jennee gara rabbii keenyatti deebi'uu qabna. Abdii muruu hin qabnu. Abdii hin murru. Beektan hadiis dheeraadha namtichi nama 99 ajjeeseti namicha tokko bira dhaqee fatwaa gaafate. Namtichi inni bira dhaqe sun caalimaa miti. Nama 99 ajjeese. Rabbiin naa araaramaa hin jedhee jennaan lakki rabbiin siin araaramu nama kana guutuu ajjiiftee rabbiin akkamitti si araaramaa jedheen. Hayyuu baada rabbiin naan araaramne siis nan ajjiisa jedheeti kanaas ajjiisee nama 100 guute. Akka ganaa nama biraa barbaada deemee caalima tokko argatee gaafate. Nama akkasiitan ajjiisee nama 100 ajjiisee rahmata rabbii qabamoo hin qabu ani rabbiin natti hin araaramu jedheet caalima gaafate. Rabbiin caalima nuuf haa baay'isu biyya keenya keessatti. Biyyi addunyaan tun guutuun osoo caalima nagaa qabaatte nagaan isla jiraanna turre. Caalimtichi maal jedheeni rahmata rabbiirraa qabda biyya kee jirtu kanarraa ka'ii biyya biraa dhaqiiti. Achitti tawbaa godhu rabbii keetitti deebi'ii ibaadaa godhu biyya nama itti ajjeefte kana gadhiisi jedheen. Namtichi tolo jedhee oduu karaa kana deemuti kararratti du'e. Gaafa kana malaa'ikaan azaabatii fi malaa'ikaan rahmataa dhufanii irratti wal lolan. Kiyya malaa'ikaan inni azaab nama 100 ajjeese waan godheen qabu hammammaati namtichi kun kiyya. La malaa'ikaan rahmataa immoo namtichi kun tawbaa godhee jira kanaafuu jannata seenuu qaba namtichi kun jedhaniiti osoo wal lolanii rabbiin malaa'ikaa biraadha immoo daanyummaadhaan isaan erge deebise. Malaa'ikaan jadduu kanatti ilaalaniiti rabbiin subhaanahu wa ta'ala dandeettii isaatiin meelikkaa mettaraadhaa jedhe. Bakka inni irraa ka'eerraa gara biyya deemaa jiru jadduu kanatti fageenya kamtu jira yoo biyyi inni deeme karaa baay'ee deemee yoo jiraatu biyyi xiqqoo yoo karaan xiqqoon yoo saafe biyya san gahuudhaaf namtichi kun kan rahmataati. Yoo karaa xiqqoo jalqabee jiraate immoo kan jahannamaati jedhanii haala kanaan gaafa mitira irratti ilaalan namtichi rabbiin qudraa isaatiin gara gashee rahmata isaatiin karaa isa irra baay'ee fageenyi deeme karaa gara rahmataa waan ta'eef kanaafuu malaa'ikaan rahmataa namticha kana fudhattee rahmata rabbiitiin gara jannataa seenee namtichi kuni. Kana jechuun maal jechuudha? Balleessaan keenya akkuma jirutti tahee balleessaan keenya